Harka fuunee kabajamtoota dhaggeeffattootaaf daawwattoota chaanalii YouTube keenya akkam jirtu. Odeeffannoowwan wayitaawoo guyyaa har'aa qabannee dhiyaannee jirraa itti dhiyaadhaa. Kun Tomtech TV'dha. Duraan dursinee mata dureewwan oduu. Hidhaa laga Abbayyaa ilaalchisee tarkaanfii Ijiipti fudhachuuf jettu weebsaayitiin tokko mul'ise. Ugaandaarraa guyyaa dhufaatii Kiristoos baqa gara Itoophiyaatti namootni dhufaniiru jedhaman gara kutaa biyyattii Nyaangaatoom jedhamu seenuun akka jiraachaa jiran gabaafamuu hordofee itti gaafatamaan aanaa Nyaangaatoom tokko dhimmicha irratti ibsa kennaniiru. Namootni kun maal hojjechaa jiru kan jedhu ibsicha keessatti hammatamee jira. Isin dhageessisna. Amma oduu bal'inaan. Aanga'aan inteliijensii Ijipt Itoophiyaa irratti haleellaa saayibarii raawwachuuf qophiin akka jiru Pireezidaant Abdul Fattah Al-Sisiitiif ibsuun isaanii dhaga'amee jira. Daayireektara olaanaa tajaajila waliigalaa basaasaa fi inteliijensii Ijipt EGIAS kan ta'an Abbaas Kaamel Pireezidaant Al-Sisii waliin maree geggeessaniin dhaabbatni inteliijensii Ijipt haleellaa Itoophiyaa irratti xiyyeeffate kana geggeessuuf leenjii addaa kan fudhatee fi dhaabbatni isaanii qophii isaa kan xumure ta'uu ibsaniiruuf jechuudhaan Horn Riview'n gabaaseera. Haleellaan saayibarii dhaabbilee basaasaa fi inteliijensii Ijipt Itoophiyaa irratti raawwachuuf karoorfatan adda durummaadhaan kan isaan irratti xiyyeeffatan hidha haaromsa guddicha laga Abbayyaa waliin wal qabatee maddeen elektiriikii fi bu'uuraalee misoomaa telekominikeeshinii irratti akka ta'e kan eere gabaasichi. Ijipt Itoophiyaa irratti haleellaa saayibarii raawwachuuf qophaa'uun ishee ibsamus hoogganaan dhaabbata inteliijensii Ijiptii fi Pireezidaant Al-Sisiin yoom akka mari'atanii fi bal'ina isaa gadi fageenyaan waan ibse hin qabu. Ministeerri dhimma alaa Ijipt Saamii Shukriinis dhiyeenyatti ijaarsaa fi guutiinsa bishaanii hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa waliin kan wal qabate biyyi isaanii Ijipt waan gochuu dandeessu hunda gochuudhaaf qophoofteetti jechuu isaanii hordofee oduu himaan ministeera hajaa alaa Itoophiyaa Ambaasaadar Mallas Alam fakkarsuu Ijipt hidha haaromsa ilaallatuuf guyyoota muraasa dura deebii kana kennanii turan. 1 ሚሊዮን አይደለም 65 ሚሊዮን በላይ ኢትዮጵያዊ ነው ጨለማ ውስጥ ያለው። ስለዚህ ምንም አይነት መግለጫ ቢወጣ ምንም አይነት የማዛባት የተሳከረ ወሬ የማሰራጨት ተግባር ቢኖርም ግድቡን እንጨርሰዋለን። Oduu kan biraatiin barri dhumaa ga'aa jira gara Itoophiyaa yoo deemu baattan hin ooltanii jedhamanii geggeessitoota amantaa isaaniitiin kanneen akka itti himame ibsame fi Itoophiyaanis seeraan ala daangaa ishee ce'anii seenuu kan ibsite lammiiwwan Ugaandaa dhimmi isaanii qalbii qaamolee hedduu harkisee turuun isaanii beekama. Lammiileen Ugaandaa gara Itoophiyaatti dhufaniiru jedhaman kunis kan isaan buufatan Nyaangaatoom keessa yommuu ta'u itti gaafatamaan aanaa Nyaangaatoom tokko jarri kun Nyaangaatoomitti akka argaman ibsuudhaan kan isaan dhufan garuu guyyaa dhufaatii Kiristoosiin baqa miti jechuudhaan ibsanii jiru. Kutaa bahaa Ugaandaati kan dhufani namootni dhibbaan lakkaa'aman kunneen guyyaa dhufaatii Kiristoosiin baqataniitu wanti jedhu sobadha jechuudhaan aangawaan aanaa Nyaangaatoom kun BBCtiif ibsaniiru. Zoonii Oomoo Kibbaatti itti aanaa bulchaa aanaa Nyaangaatoom kan ta'an Lookinyaanigaa Amurlee akka dubbatanitti namootni kun aanaa isaaniitti akka argaman mirkaneessanii dhufaatiin isaanii naannoo keenya daawwachuu fi ergaa waldaa kiristaanaa qaqqabsiisuuf wangeela lallabuuf akka ta'e BBCtti himan. Kanuma qaamolee humna tikaa biyyoolessaarraa dhufaniif hubachiisnee jirra jechuunis ibsaniiru. Haa ta'u malee oduu himaan ministeera hajaa alaa Itoophiyaa Ambaasaadar Mallas Alam kamisa darbee ibsa kennaniin lammiileen Ugaandaa kun guyyaan dhufaatii naannoo keessanitti ni jiraata.
duuti buqqaatiin ni jiraata jedhamanii yaadda'uudhaan gara biyya keenyaatti kan seenan ta'uu isaanii mirkaneessineerra jechuun isaanii ni yaadatama. Bifa wal fakkaatuun poolisiin Ugaandaas kanuma mirkaneessuun ifa gochuun isaanii beekama. Maddeen oduu Ugaandaa fi eejantiin oduu Turk Anaadoluunis bifa wal fakkaatuun ji'a tokko dura poolisii Ugaandaa wabeeffachuudhaan lammiileen Ugaandaa dhibbaan lakkaa'aman dhimma amantaatiin wal qabate karaa seeraan alaa ta'een gara Itoophiyaatti bal'inaan godaanaa jiraachuu gabaasanii ture. Namoonni imaltoota amantii jedhaman kun baay'inni isaanii daa'immanii fi dubartoota dabalatee lakkoofsaan 277 kan ga'an ta'uu fi bakka simannaa keessummootaa mana amantaa fi mana namoota dhuunfaatti simatamanii akka jiran itti aanaa bulchaa aanaa Nyaangaatoom ibsaniiru. Aangawaan kun dabalataanis jarri kun guyyaa dhufaatii baqatanii dhufanii kan jedhu soba ta'uu fi kanaan duras feestivaalii amantaa aanaa keenya irratti qophaa'ee ture irratti Keeniyaa, Turkaanaa, Sudaan Kibbaa fi Ugaandaa irraa gosti afaan tokko dubbatan walitti qabamanii akka turan himanii jarri kan dhufan seenaadhaan Nyaangaatoom Ugaandaa irraa dhufan jedhanii waan amananiif naannoo keenya ilaaluuf dhufanii jedhaniiru. Dabalataanis namootni kun ji'a muddee keessa dhufanii jedhanii deebinee ni deemnaa jechuu isaanii irraa kan hafe yoom deebi'anii akka deeman ammaaf nutti hin himne jedhaniiru. Yeroo isaan dhufan bokkaan hin turre. Hanga bokkaan roobutti turree isiniifis sanyii kenninee deemnaa. Ergaa Waaqayyoo nutti himes kanadha. Sanaa booda deebinee ni deemnaadha kan jedhan. Yoom akka deeman hin dubbanne jechuudhaan BBCtti himaniiru. Itoophiyaa keessatti naannolee gogiinsaan hubaman keessaa tokko kan ta'e zooniin Oomoo Kibbaatti sababa gogiinsaatiin horii hedduun kan dhuman yommuu ta'u namoota irrattis miidhaan qaqqabee jira. Ammatti garuu naannichatti roobni guddaan roobaa kan jiru ta'us lammiileen Ugaandaa kun ammallee bakkuma sana jiraachaa kan jiran ta'uu itti aanaa bulchaan kun dabalatanii ibsaniiru. Ugaandaatti odeeffannoo dogoggoraa namootatti himuudhaanii du'aaf kan saaxilan gareewwan amantaa hedduun jiraachuu poolisiin Ugaandaa ibseera. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya odeeffannoowwan gaggabaaboo yeroo kanaaf osoo dhaggeeffattanii gaariidha jenne qopheessine isaan kana turanii odeeffannoo kan biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan nu tura. Kun Tom Tech TV.